Tole nagaa fi ayyaanni Waaqayyo Gooftaa isiniif baay'atu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyo akkam jirtu baga jiraattan isin jechuun barbaada. Egaa guyyaadhaa kana waan ajaa'ibaa tokko isin daawwachiisuun barbaada. Bakki nuti itti argamnu godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Gindibarat lafa jedhamu jirra. Magaalaa Abuunaa keessatti argamnee jirra. Bakki nuti amma argamnee jirru immoo hoteela Shaashoo Bultoo lafa jedhamu jechuudha. Bakka hoteelli kun hoteela Shaashoo Bultoo keessatti waan ajaa'ibaa Oromoon kan jaallatu dhaloonni kan jaallatan danuusa as keessa guutee jira. Akkuma amma argaa jirtan isin daawwachiisuun jalqaba. Sirriitti daawwadhaa. Kun leenca jechuudha gaa. Sanyii leencaatu leenca hojjetaa, sanyii leencaatu leenca yaalaa. Kanaaf inni kun hoteela Shaashoo Bultoo keessatti kan argamu kun aanaa Gindibarat kana keessatti kan argamu Abuunaa keessatti kan argamu kana fakkaata. Asuma kottan hordofaa. Asis immoo gaafa dhuftan abbootiin keenya buna jaallatu. Buna jaallatu bunni baay'ee nama jedha. Jabanaa guddaa akkasii kanas qabadhaa dhala. Bexaam yaa biraal baay'ee tokko namatti bareeda, baay'ee tokko nama dasata. Harka hojjete isaa eebbifamu isin jenna asumaani. Baay'ee namatti tola. Obbo Shaashoo Bultoollee bifa kana fakkaatuutiin dhalootaaf siidaa kaa'uu keessaniitiif taankiitiin jechuun kallattuma nama immoo gara biraattan sin dabarsa. As keessatti waan danuu isaa argitu anuma duubaa koottaa na caqasaa. Na caqasaa nama duubaa koottaa. Egaa akkuma isin abdachiisee waan biraa isiniif handa bala isin jedhee inni kun immoo bineensa saatawaa jedhama. Saatawaa argitanii yoo beektan asii ol ilaaltan mormi isaa achi keessaa marga nyaataa jira. Isin gaarii gootanii beektu yaada gaa sirriitti numattu. Amma as lafaa osoo seenee amma na danda'a miti deemee yoo baddaa. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Das nama jedha aanaan Abuunaa eebbifamaa jechaan asumaan tokko. Wanta amma sana duukaa waan baay'ee ilaaltu. Waan baay'ee ilaaltu. Egaa ammoo akka asumatti akka argitan yoo wallaalee amma akkasitti yoo ilaaltan gadamsi kun amma baay'ee tokko namatti tola. Gadamsi kun baay'ee tokko nama hawwata. Yoo ilaaltan gaanfa isaa iskii badhaa. Iskii afaan isaa ilaaltan das nama jedhu. Baay'ee tokko ija isaa keessa immoo waan sin ajaa'ibu ijuma namaa fakkaata keessa kan ta'aa jiru sin ajaa'iba gaa. Baay'ee tokko nama dasata jechuudha. Kanaaf bifa kana fakkaatu yoo ilaaltan baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti bareeda. Mataa kun egaa maamitti daa'ii godha. Kanaaf kana fakkaata. Amma sana baduukaa koottaa yoon jedhe isaanitti guutadhe. Gaafa dhuftan ammas waan baay'ee tokko ilaaltu. Waan baay'ee ilaaltu. Asii biqiltuun akkasitti bareedaa jira. Bareedaa jira baay'ee. Biqiltuu nama hawwatu, jireenya nama hawwatu. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kanaaf amma sana baduukaa koottaa asitti waan ajaa'ibaa tokko ilaaltu. Waan ajaa'ibaa waan sin daseedhu. Kun amma gaafa akkatti ilaaltan siidaa ta'e hojjetamee addana taa'e malee fayyaa qabamee galtee jira miti. Garuu akkatti gaafa ilaaltan immoo noormaaluma zebraa sanitti fakkaata gaa. Noormaal zebraa sanitti fakkaata. Walitti garagalee akkasitti gaafa dhaabbatan baay'ee tokko sin dasata jechuudha bakka. Biyyaanii waan tokko gidduu taa'u. Baay'ee tokko itti gammadaa jira. Baay'ee tokko itti gammadee sin beeksisaa jira. Inni kun akkana fakkaata gaa. Ammas kottaa nama duukaa. Wallaaltan qabdu waan ta'eef nu dhugaa. Asitti ulaaltan baay'ee tokko waan nama hawwatu, biqila nama hawwatu, das kan nama jedhu qinxeeriyaa bareedaa, odaa bareedaa, Oromoon odaan beekamti odaan baay'ee das nama jedha. Asitti illee dhuftanii ulaaltan bareedeetu baay'ee jira. Iski sirriitti badhaa sirriitti ilaalaa, sirriitti ilaalaa keessaa gaafa akkatti ilaaltan baay'ee akkatti kun babbareedee das nama diddaa jira. Akkatti nama hawwata, akkatti nama tola waan ta'eef asitti gaafattan immoo warri buna jaallattan. Buna kan jaallattanis bakka biraan deemnu asumaa binne jechuudha. Asumaa bitamee nyaatama. Bunnis bifa akkana fakkaatu isin keessatti hojjetamee jira. Amma asittis kottaa na duukaa waan cimaa tokkoon isin laachisa. Ila kun koollee akkatti bareedu irraaf jalaan biqiltuu nama irraaf jalaan akkatti guddachuu nama garramu as gidduuma taa'uu dandeessa jechuudha. Rafuufa dandeessa firaashii qabatte. Si baata. Nama baata jechuudha. Gidduun gubbaan isaa bifa akkana fakkaatu kanaatiin jira. Kanaaf bifa akkana fakkaatu babbareedee jira jechuudha. Asii yoo ilaaltan bifa kana fakkaatu kanatti baay'ee tokko sin ajaa'iba gaa. Kun immoo sin ajaa'iba yeroo warri foon nyaachuu jaallatan harka baafadhaa siniin qala. Bosonuu jedhama inni kun bineensa bosonuu beekte yaada. Harka baafadhaatti maxxanchuu kan siniin qala. Kanaaf inni kun baay'ee tokko kan das nama jedhu kan nama hawwatu kan das nama jedhu jechuudha baay'ee tokko sin dhiba. Amma asitti gaafa dhuftee ilaaltan baay'ee tokko sin hawwata. Das hin jedha jechuudha akka dhumaatti ilaalaa. Kanaaf inni kun azala gaafa seentan baay'ee tokko bakka namatti tola. Qabbana gaarii qaba. Das nama jedha. Amma daqiiqaa tokko dhaabbadhaa waan ajaa'ibaa tokko isinitti mul'isa. የሚገርም ነገር በጣም የሚገርም ነገር እዚህ አለ። እሱ ምን ነበር ታውቃላችሁ? ብዬ አስባለሁ። ይሄ
kun amma siidaa nama dhufee taa'u abbaa gadaa yoo laaltan areedi isaallee das nama jetti abaan isaa namatti bareeda funyaan isaallee namatti bareeda yoo laaltan amma sammuu tola gartaa kun immoo kallee isaati yaadni kun baay'ee ajaa'ibaa waan das nama jedhu kanaaf waan tola akka fakkaatu kanaatiin jira mee asin al tokko sinan laanagaa itti mul'adha sina eebbisu kanaaf aanaan kun namoonni as keessatti argamtanii fi shaashoo bultoo waaqayyo sina eebbisu hojjettoonni lafa kanaa dhumtu aanaan abuunaa baay'ee siidaa gaarii qabdi wanta sinama yeroo qabdi jechuudha abuunatti argamne jirra waan ta'eef kana isin waraabne irraa tawaaraku sheer koppiliinkii laayik gochuudhaan wal biraan ga'aa waddaachuu allahu tawaaraku